Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa kam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon kan kaayyoo sabaaf qabsaa'u malee kan kaayyoo garaaf qabsaa'u miti jechuudhaan hoogganaa woboo Jaalmarroon pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akeekkachiisan. Akka qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun jaanitti Jaalmarroon qondaalonni mootummaa marii sobaa woboo maqaa balleessuudhaaf xiqqeessuudhaaf ummata dirqiidhaan baasanii olala oofaa jiran irraa yoo of hin qusanne haleelamuu malan waraanni bilisummaa Oromoodha kan garaan dura badee miti kaayyoo mana isa baase qaba erga jaanii Opiidoo kaleessaa biltsiginnaa har'aan tanaa garaan dura badee maqaan booda badeen wal birattis imma daalamu jechuu isaanii kan himan Shimallis Abdiisaa nuutu isiniif qabsaawaa jira wobooni balleessina jedhanii sobuu isaaniitiif ammoo woboon kan baduu miti erga jaanii Jaalmarroon qondaalonni mootummaa olaanootaan yeroo humna isaaniitii wajjin woboo lola gaggeessaa jiru kanatti ammoo ummata nagaa siviilitti daatanis haleellaa wobootiif addi isaanii saaxilamoodha jechuun ajajaan waraanichaa Jaalmarroon dubbatanii akka jiran qondaalli waraana bilisummaa Oromoo olaanaan tokkos himanii jiru. Jaalmarroon Shimallis Abdiisaa woboo balleessuudhaaf caffee Oromiyaa irratti Abiyyi Ahmad ammoo waraana bilisummaa Oromoo woboo barbadeessuudhaaf paarlaamaa irratti garuu woboon arras ni jira hin badu diinasaa ammoo balleessaa jira kan jedhan Jaalmarroon goleen Oromiyaa woboon keessa socho'u marti ammoo bakka awwaalcha diinaati jechuudhaan ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon humnoota pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi hoogganaan olaanaan biyyatti Abiyyi bobbaasan dhabamsiisuudhaaf akka jiranii fi tarkaanfii ofirraa qolachuu qofa osoo hin taane ammoo tarkaanfii deebisanii haleeluu fudhachuudhaafis akka jiran himanii jiraachuu isaanii qondaalli waraana bilisummaa Oromoo tokkos himanii jiru. Ajajaan waraanichaa ammoo kana kan jedhan erga pirezidaantiin naannoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti imaluudhaan waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galuudhaaf fedhii yoo qabaate inni simanna ammoo filannoo jiru maratti fayyadamne karaa nagaatiin in deebi'a yoo ta'e ni barbadeessina jechuudhaan dubbatanii booddee Jaalmarroon ammoo akeekkachiisa kana kennanii jiraachuun isaanii himamee jira. Waraanni isaanii kan paarlaamaa fi akkasuma gama kaaniin caffee irratti itti dhaadatamaa turee fi barbadeeffamuudhaaf akka jiru qondaaltonni olaanoon mootummaa lamaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis dubbachaa turan. Akkasiin kan badu otoo hin taane ammoo dhugaa qaba, dhugaa sabaatiif qabsaawaa jira. Kan badu isaanuma isaan barbadeessuuf jirra jechuudhaan dubbatanii jiraachuun isaaniitis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola guddaa yeroo ammaan tana jiddu galeessa kibbaa fi lixatti gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra aanaa jiraachuu kan beeksise. Humnoonni waloo mootummaa Abiyyi Ahmad kumoota hedduutti lakkaaman lola kaabaarraa deebi'an ammoo guutumatti Oromiyaa bakkoota garagaraatti humna isaanii lolaa jiraachuus ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha beeksisanii jiru. Ta'us ammoo humni isaanii bakkoota maratti injifannoo gonfachaa akka jiranii fi dhugaa sabaatiif qabsaawaa waan jiraniif jecha ammoo lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiran kanaan diina saba isaaniitii fi biyya isaanii irra aanaa jiraachuudhaan biyya nyaachisaa akka jiranis beeksisanii jiru. Shimallisii fi Abiyyi Ahmad hojiin isaanii ammoo dhaadannoo qofa ta'uudhaan hafuudhaaf waan adeemu fakkaata. Yeroo garagaraatti humna kana balleessuudhaaf mootummaan naannootii fi federaalaa ibsa baasanii gama kaaniin humnoota garagaraa ammoo deeggarsiifachuun Oromiyaatti galchanillee waraanicha sagaammaatti balleessuus hin dandeenye. Kanaan dura ammoo ji'a tokkotti torbee lamatti balleessina jedhanii waadaa galanis waraanicha ammoo haga ammaan tanaatti
godinoota Oromiyaa iddoo keessatti aanota hedduus dhuunfachuudhaan humnoota mootummaa Abiy Ahmed ifatti yoo haleelus mul'achuudhaan dubbii qondaaltonni olaanoon lamaan Abiyyii fi Shimallis Abdiisaa dubbatanii fi dhaadannoo isaaniitis ammoo ifatti yoo sobsiisan mul'atanii jiru. Lolli guddaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed gidduutti lixa Shaggar aanaa Daannoo fi aanaa Iluu Galaan keessatti gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota mootummaa Abiy Ahmed wal makootaan 10,000 ol dura dhaabbachuudhaan lixa Shaggar aanaa Daannoo fi akkasuma Iluu Galaan keessatti akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuun kan himame. Humnoonni mootummaa Abiy Ahmed wal makootaan 10,000 ol lola kana gubbatti hirmaatan waraana bilisummaa Oromoo WBO dandamachuu waan dadhabaniif mootummaan Abiy Ahmedis drooniidhaan humnoota isaatiif dirmatee bombii otuma harcaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixa Shaggar aanaa Daannoo fi Iluu Galaan keessatti waraana Abiy Ahmed bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisaa jiraachuu kan beeksise. Lolli guddaan guyyaa har'aan tanaa guutus lixa Shaggar aanaa Daannoo fi Iluu Galaan keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo jiddu galeessattis humnoota mootummaa Abiy Ahmed danuu dura dhaabbachaa jiraachuu beeksisetti lixa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi baha Oromiyaattis tarkaanfii jajjabduu humnoota mootummaa Abiy Ahmed gubbatti guyyaa har'aan tanaa fudhachaa jiraachuu kan beeksise. Addoota waraana danuu gubbattis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo gurguddoo gonfatee akka jirus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa lixa Shaggar aanaa Daannoo fi Iluu Galaan keessatti gaggeeffamaa jiru gubbatti ajajoota waraana Abiy Ahmed iddoo isaanii kan booji'ee fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed dhibboota hedduutti lakkaa'aman barbadeessee akka jiruu fi kanneen kumaatamaan lakkaa'amanis maduran dammii hin qabneen adabee akka jiru kan beeksise. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed gidduutti gaggeeffamaa jiru haga ammaattis jabaatee akkuma itti fufetti jira. Mootummaan Abiy Ahmed waraanichaa wajjin mari'achuun nun barbaachisu, waraanaan cabsinee isaan balleessina, Oromiyaa keessaa guutumattuu qulqulleessinee baafna jechuudhaan humnoota garagaraa gargaarsifachuu yookaan ammoo deeggarsiifachuudhaan Oromiyaatti galchanii waraana bilisummaa Oromoo gubbatti maqaa opereeshinii gaggeessuu jedhuun Oromiyaa keessatti yeroo dhiiga uummata nagaa dhangalaasaa jiranitti waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis bakkoota garagaraatti akka baala mukaatti humnoota mootummaa Abiy Ahmed harcaasaa jiraachuus beeksisee jira. Humna addaa Oromiyaa dabalatee raayyaa ittisa biyyattii humnoota finxaaleeyyiitii fi akkasuma kanneen biroo WBOn tokkummaadhaan humna jabduun dura dhaabbatee bakka maratti bakka awwaalcha isaanii dirree Oromiyaa gochaa jiraachuu kan beeksise. Oromiyaan lafa diinni irra ajjatu otoo hin taane bakka awwaalcha diinaati jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jabduu kana caaltus guutuu Oromiyaa keessatti fudhachuuf akka jirus beeksisee jira. Bakkoota garagaraa lolli guddaan itti gaggeeffamaa jirutti humnoonni mootummaa Abiy Ahmed WBO dura dhaabbachuu erga dadhabanii guyyaa har'aan tanaa bakkoota hedduutti mootummaan Abiy Ahmed drooniidhaan bombii harcaasaa akka jiru kan himame. Ammoo bombiin inni harcaasaa jiru WBOf duuba deebisaa kan jiru otoo hin taane namoota nagaarraa miidhaa jajjabduu geessisaa jiraachuunis himamaa jira. WBOn ammoo haleellaan drooniitii fi akkasuma meeshaa gurguddoodha waraana mootummaa Abiy Ahmed imala keenyarraa duubatti nun deebisu, imalli keenya hanga bilisummaatti jechuudhaanis guutuu Oromiyaa keessa humnoota mootummaa Abiy Ahmed WBO qulqulleessina ja'anii bobba'an ammoo qulqulleessuufis akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Guyyaa har'aan tanaa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galaa aanaa Cophii keessatti humnoota mootummaa Abiy Ahmed haleelee jiraachuun isaa himamee jira. Yeroo raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf humnoota wal makootaan qindeessuudhaan bobbaasee lola guddaa kibba Oromiyaatti gaggeessaa jiraachuu beeksisaa jiru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo zoonii giddu galeessaatti humnoota mootummaa Abiy Ahmed kumootamaan lakkaa'aman barbadeessee hojiin ala godhee jiraachuus beeksisee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed gidduutti adeemaa jiru jabaatee kan itti fufe. Ijoolleen Oromoodhaa
bakkoota hedduuttis injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuu kan beeksisan mootummaan Abiy Ahmed yeroo garagaraatti ammoo duula qindaa banuudhaan waraanicha balleessuudhaaf tattaaffii adda addaa godhullee waraanichas balleessuu agammaatti hin dandeenye. Waboolli Oromiyaa dabalatee jiddu galeessaa fi kibba akkasuma baha Oromiyaa iddoowwan garagaraattis humnoota mootummaa haleeluudhaan buufataalee waraana Abiy Ahmed hedduus dhuunfachuu fi magaalota hedduus qabachuu kan beeksisaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed ammoo yeroo paarlaamaan biyyattiitii fi akkasuma ammoo abbootii gadaa dabalatee gama kaaniin abbootiin amantaadha waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjin akkuma kan Tigraay godhamuu qaba araarri bu'uu qaba jechuun gaafachaa jiranitti waraanicha balleessuu qabna jechuudhaan lola guddaa labsanis waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaatti humnoota mootummaa Abiy Ahmed akka baala mukaatti harcaasuudhaan waan hojii isaaniif laachaa jiraachuus beeksisee jira.